shamarran hangafa taate hangafa shamarran mooli aansi yoo ammoo dhiirti hangafa taate dhiira walitti aansi wallahi nattola akkasitti jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuun jirtu fayyaa qabdu baga jiraatanii obboleeyyan kiyya jirtu jabaattume kam jirtani kam naa jirtani fayyaa qabtani wallahi an godhubachuufi garuu ka kennu rabbi walitti aansaa fi kana madhowwatullee hin jira walumaa galatti ka dhorgatullee ni jira waan ta'eef kuni kennaa isaati. Safwaanii faalee wallahi akka babbareedan shamarraniin guutamani yoo dhiirti hangafa taate osoo dhiirti wali aante dhiira taate booda ammoo shamarran taante akka kootitti qallal dasnan jedhu sibilani wallahi qallan natin tolo wallahi masha Allah tabarakallah ajaiba kai silafu intalti hangafa yoo dhalatte hormaata dhiirataa jedhan namni sun yoo shamarran hangafa taate garuu wanni summii akkamii sinoo akkam fudhatamne wallahi akkas jedhan ajaiba yaa walumaa galatti kamataa rabbi namaa kennu maaliif jennaan waan maatii kanarra baay'ee jaaladheef dubbadhee malee kennaa rahmaaniiti isatu harkaa qaba waan fedhe namaa kennuu danda'a dirsuu danda'a haa ta'u ammoo wanni an keessatti jaaladhu maal isin fakkaate beeytani jalqaba irratti osoo dhiirti hangafa taate dhiirri jedhee jechuudha. Gaafa dhiirri hangafa ta'e ijoolleen shamarran yoo duubaan dhuftu obboleessa gaarii qabdi obboleessa qabdi jedhani baay'ee kabaja guddaadha. Yaa walumaa galatti namni illee isiin daffaruu baay'ee jira ka haga abbaa alatti hin beekne obboleessaa fi isii obboleessa bara obboleessi isii akkasii jedhan maaliif jennaan dhiirri bakka hedduutti argama waan ta'eef hiriyaa dhiiraa keessatti namni gariin ka isa jaalatee isii itti dhufutu jira obboleettii qabdaa jedhee jechuudha. Maaliif jennaan wallahi ijoollee dhiiraa obboleessa hangafa qabaachuun baay'ee kabajamta waa hedduu irratti akkasii jechuudha. Yoo inni hariiroo nama dhiiraa kanaa yookaan dargaggeessa waliin eegale abboota obboleettii qabdaa obboleettii akkam qabda yoo isa jaalatana mala isaa irra namni akkasii hiriyaa dhiiraatitti illee booda obboleettii fuudhu hedduutu jira jechuudha. Hedduutu jira sadiif dhiira baay'isee kaa'anii silaafuu dhiira hangafni dhiira 4-5 tursee natti kenne booda shamarran duubaa oolchuu shamarran maaliif jennaani lubbuun namaa duutuu jirtu gaafa yookaan abbaa manaa haadha isaa ta'u abbaa isaa ta'u wayiin jalaa waa bu'an waan ta'eef duutii mattee illee dhuftu gaaf sana ammoo ijoolleen shamaraatu maaliin kabachiifamti yoo obboleessi tokko hamaa ta'e obboleessi tokko gara laafessa ta'a waan ta'eef waan kanarratti kanaaf baay'ee jaaladha dhugaa dubbachuuf yoo bakka tokko ni kaaya niine tokko ni kaaya hidha jechuudha obboleettii fi kana gargaaran akka bada maaliif isin hin jedhe bakka kanarratti wanni ani isin hin jedhe maaliif an akka mataa kiyyaatitti abbeerrota nama 10 qaba abbeerrota nama 10 qaba achi keessatti durba 3 qaba maatii obboleeyyan abbaa kiyyaa nama 10 durbi 3 nama meeqa nama 13 nama 13 akkasii jechuudha. Ilmaan haadha takka obboleeyyan ofii tana baay'ee irra dhaabatan dhugaa dubbachuu fi baay'ee irra dhaabatanii dhugaa dubbachuuf anummaan finna isaaniitu yoo haala isaanii kana laalu baay'ee itti hinaafaa jechuudha. Baay'ee itti hinaafaa abbaan kiyya nama jalqabaa yoo ta'e baay'ee obboleeyyan ofii kanaaf humna haga qabuu saniif obboleeyyan ofiitti baay'ee aarsaa kafaltee jechuudha. Ofii warri dhiiraallee akkasumatti wal jaalatti maashaallah jedha asumaan baay'ee wal jaalatti akkasuma wallaahi obboleeyyan ofii shamaraa tana baay'ee aarsaa guddaa kafaltee jechuudha. Bakkuma jarri heerumte sanitti baay'ee kabachiiftee jechuudha. Kanaaf wallaahi keessattuu yoo namaa kenne
ilmaan banjii yookaan wanni osoo hin taane ilmaan fahamii qabdu. Ilmaan obboleeyyanii kun fira kiyyaa kun aantee kiyyaa kun aanaa kiyyaa ilmaan beeytu rabbi namarraa baasu. Gariin ammoo dhalatee malee wama inni dhalatee fuun beeytu dhugaa dubbachuu fi akka naannawa keenyaatti yoo jedhe fakkeenyaaf nama hedduutu jira maatii wal jaalatu nama hedduutu jira. Ka ofirraa dubbachuun qofa inni qabaare maatii wal jaalatu waan hedduu jiruu fi ibaluun jaalataa jechuu hin danda'u jechuudha. Amma kanaafu maaliif jennaan maatiin kiyya baay'ees jala jiranis baay'ee na hordofanis maatii lamatu jira. Ganda lamatu jira. Ganda keenna tokkollee gantuma nutti aanu tokko jira. Maatii akkaan ajaa'iboo kana wallaahi qallaan natti hin tolanii asumaan ammallee rabbiin akkasumatti jaalala keessa masaanuu kuni finne haadha tana warra hin jennitu jira waan ta'eef rabbiin akkasumatti ija hamtu isinirraa haa qabu jedhaan jechuudha. Hamtu rabbi isinirraa haa qabu. Ganda tokkummaan jiraatu ganda tokko ta'ee jiraatu maatii garii yoo achi ilaaltu ammootu ka abbaan ilma buqqise ka ilmi abbaa buqqise ka obboleessa buqqise ganda akkasittu jira gandi buqqa'ee jechuudha. Kanaaf baay'ee ganti lama akkuma isiniin jedhe maatii kiyyaa fi ganti biraa kan toonu aanu warra ammallee jireenya keenyaas tokkooti. Namni jara lamaan ga'u hin jiru jechuudha. Dhugumaan akka naannoo saniitti akka ni beekutti namni maatii kanneen lamaan ga'u hin jiru walumaa galatti jechuudha. Namatti tolanii baay'ee nama hinaafsisanii jechuudha. Maaliif amma ganda biraa yoo dhayitu fakkeenyaaf raasattuu wal qootani masaalummaanuu ilma masaanuutii kun ka masaanuutiin kun ka xiqqootiyyaatiin akkasittuu nama baay'ee wal fanfansutu jira waan ta'eef yoo kanaafu warri keessattuu maatii dabaltanii murteessaan ilma dhiiraati. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi murteessaan ilma dhiiraa ka fuudhee maatii horatessanii jechuudha. Gaafa isarraa maatii ofii ka wal kabachiisee inni tokko godhee maatiin isaa yoomiyyuu tokko haadha tanaaf haadha sanillee addaan hin beekanii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf akaakayyuun kiyya mana masaanullee hin qabanii achillee ilmaan hin qabanii garuu ilmaan isaanii subhaanallah hundi jaraa tokko akkuma tokkicha jechuudha. Maaliif kuni kanaan hin jiru jechuudha. Akkuma tokkochatti ilaalama jarayyuu addaan hin beekan kamtu masaanuu kamtu ilma masaanuutu anuuyyuu dhiyoo kan addaan baafadhe anummaan jaartiin tunu dhiyoo kan addaan baafadhe dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gammachiisanii maatii jaalala keessa dhalachuun maatii kabajaa keessa dhalatti guddachuun baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Walumaa galatti obboleen kiyya like share subscribe godhaa. Yaanni kun dhugaadha moo dhugaa miti waan jedhullee commentis kaa'adha. Share godhaa subscribe godhaa maatii kiyya ta'a isin